Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kabajamtoota amaanaatu akkam jirtan mata gashtii jirtu baga jiraattan isiniin jecha akkasuma warri amantii biraas shamarka humni obboleeyyii hunda keessanuu salaamtaan dhiitaan irraa kaatee bakka isin jirtan sinaa dhaqqabdu isiniin jecha welcome family baga nagaan dhuftanii isiniin jaa warri mana kanaaf haarawaa taatan like subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jaa warri family kiyya taatan ammoo like godhuu hin dagatinaa isiniin jaa family baga nagaan dhuftanii irra deebi'ee. Akkasuma faamilii kunoo har'a walitti deebinee jiran isiniin jaa maalii walitti deebinee jettanii kilaasii ijoolleen tolchu jira jechuudha. Kilaasii ijoollee akkuma agartan dheengaddan jammaree hin xumurre garuu yaani gidaara masa'uu bakka doolaaba siree tana masa'uu dheengaddan jammaree garuu hin xumurre laal dafanii dhufanii rafuudhaaf achumaan hin dhiisee jechuudha. Amma akkuma agartanii sireerra osoo ol deemu sireerra hin jenne. Daraja Rasmaan ol deemuutiin onna ta'e jechumaan akkasii faamilii kun amma siree irraa qaqayyeruu deema jechuudha. Uffata siree irraa babaasee bakka kanatti ilaala uffata doolaaba keessaa ijoolleen baqqaa dhugaa wallaahi guyyaa lama dura kaniin uffata guutuu kan fannifamuu qabus fannisee kan dachaafamuu qabus dachaase jechuudha. Mana kana keessa ijoollee xixiqqoon silaa balleessitu hin jirtu. Warruma gurguddaa isin yoo akkasiif gaanii jira mi'eeti. Daadduma bakka amata 10 takka akkana yaani taana maddiidam kana mata 22 akkanuma jaani ijoollee gurgudduma ijoolleen xixiqqashoon akkasitti waa baballeessitu hin jirtu. Gurgudduma taana hafna godhan bakkuma takkitti uffataa tanatti waliin taane wallaahi bakkuma takkitti uffataa tana. Kunoo akkuma agartan amma siree irraa qayyeeru jira. Firaasha kana isaan kana haffaaf ol godhu waan kafiifa isinitti fakkaata. Yaani waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Wallaahi hedduu ulfaata. Yaani gaa akkattiin haf godhe jechuudha. Ni jabaattee naa jechuu dandeessan gaa. Sireen gisee asii akkatti jilaala waan xixiqqoo takka fakkaatti garuu wallaahi siree gurguddoodha. Yaani ijaarsa yaatti ni raabesti. Nama lama sirrumatti. Sirriitti raafistii akkuma agartan kunoo siree sadiin kana xumuree jira jechuudha. Asimmaa siree lameen kanan naafee jechuudha. Akkuma agartanii lameen asii kana ijoollee gurguddoo irra tan sadiin isaanii gurguddoo jechuudha. Sadiin achiisan ammoo akka walitti aananitti jechuudha. Yaani lameen kanarra xixiqqoo ijoolleen san. Akkasii wallaahi viidiyoo tana sagalee meeqan jalqabe guyyaa kana taraa meeqan jalqabe numan qaba ayyee tana balaa abbo malee naqu ammallee jidduutti dhaabiin deebi'ee gartanii hin naqu dhugaa guyyaa kanaas akkanan ta'e dhugaa tara meeqa hundi sagalee jalqabee waan biraatillee jalatti dheenaaf hin taane bas har'a naqu amma halkan irraa saamee garoontu wallaahi halkan irraa saa 10 Saafrii deeqaa 19 kun saa yaani akka biyyaatti sa'aatii 10 fi deeqaa 19 jechuun shiftii yaani halkan keessa amma subii salaatee amma sagalee sana jalqabu malee hin rafu jee dhufe jechuudha. Akkasii faamilii laayikii godhuu hin dagatinaa isiniin jaa kun akkuma agartan siree lameenis irraa qayyaree asitti immoo siree dubraatii. Asitti siree irraa qayyeruuf mitana yaani dubrii ammatti irraa qayyeruun barbaanne yaani dheengadduma takka irraa qayyarre akkasitti kunootaan saayinsii akka namatti asi dachaasee fi laala makaddaan makaddaan silaa mana kana taa'u qabdu takka asirtii tan mana kana taa'u qabdu takka achi jirti jechuudha. Obboleeyyan mitiyyoo xiqqashoodha laattan makaddaan asitti takka tana jiru sana mitiyyoo xiqqoo obboleessa irraa fudhatee obboleessinis isirraa fudhatee akkasitti. Wal firraa fudhatan amma yoo achitti deebisaniitumas deebisan jechuudha. Anis achumatti hin dhiisee kunoo akkuma agartan amma masa'uu yaani balaaxaa masa'uu jira jechuudha. Balaaxaa dhiisaa balaaxaa dhiisaa gisee jaansan akka bakka naan gallee akkasitti kunoo amma balaaxaa masa'ee xumuree achitti amma dhiqee asitti immoo tasiree masa'uu jira jechuudha. Asitti xumuree waa hunda fixee. Bakka itti afuufaa jira nan urgaa wanjoo yaa salaam bakka akkasitti jala seentee raftee taanaanna hirriba gas takka tolu nagarreen isiniin jaawar
wallahi በጣም itti urgaa'u bakaakne san ay በጣም itti amaariffaan kiyya oneessumaa dhufee hedduu urgaawa yaani wallahi hedduu takka urgaawa maashaallah akkasitti mana faa godheetii amma maggaariyyaa irratti cisiisee yaani xiqqashatti wanna godhe san booda khalaas xumureen jira alhamdulillah. Akkasi faamilii tiyya mee wilaan malaayikin kun himmati ara godhuu qabdan sinjaa kunoo hammamaa waa hunda xumureen jira bakka tanatti ilaa waa hunda xumuree fiidoo dhumaate jechuudha dhumarra geetiin jira asammoo meeshaan daraja irratti oliin deemadu asatti immoo zubaalaa kan hin gala gabbuusu asitti jala gabbu'ee libaanata fidee dhufee jechuudha meeshaa cinaa tokko gubbaan baas cinaa tokko gadiin buusa. Ani bar mana kana keessatti tanumanna rakke takka oliin baas takka gadiin buusa ifiif gadiin bu'a ifiif oliin ba'a akkasuma amman tana libaanata itti aarsaa jira jechuudha. Akkasi faamilii tiyyaa qophii iidaa jechuudha iidaa rafaa guyyaa meeqaafisa guyyaa 3-4 akkasumatti fakkaata guyyaa 3-4 akkasii hafee halkanarra ilaasaa tana maaltu na kaa'anii beetanii ajandaa wayiitiin ture way ajandaa way dhiisaa isiniin immoo bakkaan ture nagaafadha aqamandii jaalatti akkasi amma kun ilaalli baanata illee itti buusee waa hunda xumuree shaafaa godhee jechuudha faafaa hingoone faa haifaa godheen jira dhugaafaa godhee been jira sanboota baqqaa ulaatti gadi cufee lambaa dhaamsee kongilaasiin ka duburaati xiqqoo fi guddoo obboleetii xiqqoo obboleetii guddoodha jechuudha. Akkasi faamilii tiyya xumureen jira hedduu takkanaa galatoomaa warri ilaa armaan hojii turtanii thank you so much faamilii jaalala inshallah amma booda isinirraan boodu hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti